Ashama harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas viidiyoon hin gadda hojjedha irratti dhageessanii jirtu hiriyoonni koo waan na godhan jechuudha. Ammallee narraa hin teenye jechuudha. Ammallee narraa hin teenye. Ammallee akka carraa ta'e ani bilbila maatii koo wajjin haasa'uu ture. Nama tokko wajjin haasa'u maatii koo wajjin. Bilbila kana ani odoon jalaa kaasee sagaleen qaba malee daarektii yookiin akkas wanta akkasii viidiyoo saminaamin waliin haasa'u jechuudha. Amma na ajaa'ibe garuu waa wayii dhaga'ee jechuudha. Baay'ee tokko na ajaa'ibe dhugaa waaqayyo. Ajaa'iba ana hin jenne wayin ajaa'ibe jechuudha. Maalidha kuni ajaa'ibni kuni kasi ajaa'ibe yoo jettani ajaa'iba ana hin jenne wayin ajaa'ibe dhugaa baay'ee qorraatti ajaa'iba ana hin jenne wayin ajaa'iba daa'ima kiyyo jarrateen tureeyyudha. Amma riba keessa qaanaan viidiyoo kana hojjechuu barbaade jechuudha. Ajaa'iba ana hin jenne ajaa'iba dhugaa kana jedhee kanaan hin dubbachuu hin dandeenye ajaa'iba narra ga'ee jechuudha. Ajaa'ibni kun maalidha jechuun keessan hin hafu. Goddanyoonni koo kan asitti nama ambaa keessatti dawwalanii toona himanirra maatii kootitti illee dawwalanii naa himan. Soosinaan maaliif mastuun maaliif baddee maaliif afoolaan irra hin jirtu maal taatee naamna jedhanii namni isaan gaafatee jennaan ayi barishiin akkanatti iddoo jirtullee gallakkistee jirti. Dammoo daa'imas godhattee jirti. Baay'ee nama ajaa'iba maalidha garuu maaliif akka ta'e garuu hin beekan jedhanii warri biyyaa dhagee jechuudha. Ni beektu ka namni biyyaa yeroo takka jecha takka yoo dhagee haga namatti dhaga'amu. Durallee akkuma isiniin jedhe an dura nan galaan jedhee sanaan haalli galmaataan haalli natti mijoomne dhaafanan galee kun narra ga'e jechuudha. Edaa ati kanaaf galuu diddee ati edaa kanaaf biyya ambaa keessa turtee naan jechaa turan jechuudha. Namni tokko edaa yoo biyya isaa keessaa ba'e waan isa mudatus hin beeku. Akkatti biyya isaatti deebi'ee galus hin beeku. Namni akkatti ba'ee beeka malee akkatti galu waaqayyo tokkichatu beeka jechuudha. Biyya ormaa immoo dhaquun nama dhibu. Biyya ofiitti galuutu nama dhiba malee eenyuyyuu biyya ambaa dhaquun nama dhibu. Silazza bakka kanatti dammoo ani yeroon biyya osoo biyya arabaa hin dhufiniin dura biyya nama qaba jechuudha. Nama keessanitti deemanii bilbilatti naa himanii dawwalanii itti himanii isumaa wayyi kootu biyya keessatti deebi'i galii rakkoon qabu daa'ima argatteellee waliin guddisnaan naan jedhe. Amma sa'aatiin galu kanatti akkamittan gala? Akkamittan daa'ima kiyya kana fudhadhee gala biyya koo keessatti? Mee mala naaf mala. Garuu goddanyoonni kiyya ani daruu himu dhugaa takka takkatti shaggaa godhan himuu isaaniitiif ani maaliif himuu na sodaadhe jechuudha. Himuu sodaachuun koo maal laan jedha maaliif hiriyaa kana nama baay'een isa jaaladhu. Bakka innis nama iddoo guddaa naaf qabu. Garuu immoo jechuudha akkamittan deemee galaree isheen. Odoollee tokko jiraadhe nan gala akka barbaadetti. Akkamittan gala. Garuu inni kootu gali rakkoo hin qabu. Oliin guddisnaa. Daa'imti kee daa'ima kootii rakkoo hin qabu naan jechaa jira jechuudha. Sababa saniifiyyuu ani immoo akkamittan galaree ishee. Karaan ittiin galan eessa? Haala kamiidhaan? Baay'ee na ajaa'ibe dhugaa mataan na dhukkubaa jira. Hiriyoonni koo bakka waama kootti hojjechaa jiru jechuudha baraan. Waama kootti tajaajilaa jiru. Tajaajila biraa hin qabanii hojii madaamii dhiisanii jiru. Waama koo taasisa onatti bakka ani immoo bakka macarashaa bilbila jalaa kaasaa hin jiru jechuudha. Bakka yooni bilbila imo irratti deebi'e tasa yooni imo irratti deebi'e oduma haarawaa dhagaa bakka oduma haarawaa namira gisee tokko ofittan haaraa gisee tokko dammoo ofittan gadda jechuudha.
oduu addisii na bira ga'a. Sabab saniifiyyuu ani maatiin koo dhaga'uu koo isaaniitti ani garuu natti ulfaate dhugaa maaliif ani maatii kiyyatti nan hima jedheellee hin yaadne durallee jechuudha. Garuu maatiin koo dhaga'uu isaaniitti baay'ee natti dhaga'ame. Hiriyoonni akkana godhanii kanarra jiru. Mi isin maal jettu? Ol rakkina kana isinirra geeye. Hiriyaa teessanitti yookiin hiriyaa teessanitti keessanii himattanii hiriyaan teessan mistira keessanoo isin jalaa baaste isin maal jettume? Sin gaafa rakkina keessanii himattassan dhibamtanii itti himattan. Dhibee keessa sanoo isin jalaa baasan maal isinitti fakkaatame? An akka mataa kootisitti ana natti dhaga'ama. Dhibee kiyyan itti madhisan yoo namni dhibee keessan na jalaa baasee nama biraatitti hime natti dhaga'ama. Isinuu maal jettume? Mee akkamitti fudhattu? Mee bakka koo kana bu'aa ta'u laalaame oduu guyyaa tokko rakkinni wayii isinirra ga'ee rakkina keessan nama isinii furuu dhabdanii gaafa nama isinii furuu dhabdanii jettanii immoo wannu jettassan hagama namatti dhaga'amu mee isin itti badhaa laalaame maal jettu? Ana garuu bakka aynatuma aynataan wantoota haarawwaatti dhufaa jira dhugaa. Wanta haarawwaatti dhufaa jira. Na ajaa'iba jechuudha. Baay'ee na ajaa'ibaa jira wanti haarofti dhufaa jiru kun baay'ee na ajaa'ibaa jira jechuudha. Sababa saniifiyyuu mee bakka kiyya kana bu'aa laalaaye oduu akka anaa taatanii hoo oduu rakkinni narra ga'e kun isinirra ga'e hoo maal gochuu qabdu mee waan kana gochuu qabnaa kana gochuu qabnaa jedhamee wanna gochuu barbaadassa dubbadha. Maaliif koomentiidhaan illee yoo ta'e dubbadha. Ani garuu domni hiriyyaan tiyya tokko mistira ishii natti himatte. Oduu hiriyyaan kiyya tokko kana rakkadhinaan jette ani mistira ishii san baasee hin himu kaa. Mistira ishii mistira kooti sila ta'eef. Oduu wanni fe'e galee hin himu jechuudha. Garuu immoo ana hiriyoonni koo mistira kiyya baasanii himanii maatii kiyya dhaga'anii asitti namni asii dhaga'ee jira. Ajaa'iba dhugaa rabbi. Ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Kanarra hin jira. Hiriyoonni koo wanna tokkotti madhi hoosuma baasanii na himu. Baay'ee na ajaa'ibanii jiru. Garuu anamallee abbichi natti himee ebaluu natti hime jedhee natti himne jechuudha. Na dhosse innis. Dammoo akka isaan waan kana dalagaa jiran akkanumatti han beeka jechuudha. Anaaf gaarummaa naaf gootan. Hawwii guddaa naaf qabdu akkan biyya kootitti deebi'uuf. Garummoo maalaaf kana sirrii jechuun danda'u dhugaa. Ana cinqee jira sila ta'eef deebisuun isinii deebisuun qabu malsiisuun isinii deebisuun qabu. Akkasii isiniin jedha. Kana fakkaataa wanni narra gahaa jiru. Quufan malee utaalan malee hin cabanii jedhani. Mammaasii kun anumaaf sababa saniifiyyuu wanta akkanaatti jira isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinsu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Nagaanaaf ta'aa isiniin jira. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Haga walitti deebinutti nagaan